egaa faana bu'umsa kana keessatti ga'ee kan qabanii eenyu fa'i akkasumas immoo faana bu'umsi kun waan barbaadameef irraa akka inni oolu akkuma ammas innaan jettanii nama tokko qabe yoo ta'e maatii akka hin qabneef mandara tokko qabe ta'eennaan immoo aanaa tokko akka hin qabneef aanaa tokko qabe ta'eennaan immoo godina tokko achitti qabnee biyya tokko akka inni waliin hin geenyee fi goolii sana yookaan immoo waan barbaadameef sana bira akka inni ga'uu fi warreen irratti hojjetanii faana bu'umsa kana keessatti warreen hojjetanii eenyu fa'i akkasumas immoo maaltu irraa eegama namoota kanarraa. Baay'ee gaarii. Ani yeroo gaafii kanaaf si wajjin eeyyamaa ta'u wanti baay'ee natti tolee akkamitti jecha jennu kanaan waan dubbannu kanaan uummata bira geenya isa jedhu kana kaayyoon kun. Gaafiin keenya inni bu'uuraa isa kanadha. Jalqabas dhumas dubbii kanaa kan ta'e fi xamba'umsa keenyaafis kufaatii keenyaafis jalqaba kan ta'e uummata. Uummata jechuun nama maatii tokko keessa jiraatu kaasee nama tokko kaasee nama mandara tokko keessa jiraatu ganda tokko keessa jiraatu aanaa tokko keessa jiraatu zoonii yookaan immoo naannoo tokko keessa jiraatu biyya tokko keessa jiraatu kan hirmaachisudha. Kanaaf uummanni lakkoofsa tokko irratti hojii kanaaf barbaachisa. Uummatutu taa'ee waa'ee dhukkuba kanaa jalqaba hubata. Akkuma jalqaba uummanni kun dhukkuba kana akkamittiin hubataa? Dhukkuba waggaa 100 ol turee deebi'ee dhufe kana akkamittiin hubata isa jedhu kana yeroo ta'e ilaallu jalqaba nama dhuunfaa dhukkuba kanarraa ittisuuf sochiin keenya inni jalqaba nama dhuunfaa tokko nama miliyoonii tokko bira takkaan keenya miti nama tokko jalqaba to'achuu tokkotu argame miti biyya kanatti nama biyya alaatii dhufe amma garuu kuma keessa galleerra miti nama tokko ittisuudhaaf maal gochuu qabna uummanni kanarratti hirmaachuu qaba. Uummata keenya warri geggeessanii warri jaarsa ta'anii abbaa gadaa ta'anii abbaa amantaa ta'anii hojiin mootummaatti laatamee itti gaafatamummaa warri socho'anii uummata kana akkamittiin hirmaachifna iddoo kamirratti uummanni bu'aa maalii buusuu danda'a jedhu uummata wajjin ta'anii waliigaltee tokkorra qabu. Waliigaltee sana hordofa ogeessi fayyaa kan uummataati sagantaan kun. Jalqaba hojiin kun kan uummataa ta'uusaa yoo mirkaneeffanne malee asii kiiloomeetirii meeqa deemnee sa'aatii meeqa deemnee konkolaataa keenya sagalee adda addaa dhageessisaa achi ga'uudhaan miti dhukkuba kana kan to'annoo jechuudha. Hirmaannaa uummataa kana mirkaneeffachuu. Kanaaf hojii keenya keessatti kan hirmaatan immoo fedhii isaaniiti. Waa'ee dhukkuba kanaa hubatanii fedhii isaaniitiin kanaaf immoo maaltu tajaajilli karaa mootummaa karaa warra biyya geggeessanii warra fayyaa geggeessanii warra naannoo bushanii maaltu qophaa'isa jedhu tajaajilli fayyaa maal qopheesse iddoo isaan turanii maal akka isaan tajaajilamanii guyyaa guyyaatti kan isaan barbaachisu maatii isaanii akkamitti kana bukkeetti waan namni sodaa keessa galu tokko ani mana kana hin jiru taanaan ani maatii koof hin jiru taanaan uummanni dhukkubni dhukkubsatayduun waanuma jiru jechuu danda'a. Kanaaf maatii isaaniitiif waan qopheessine mirkaneessuufi qabna. Uummanni naannoo immoo firummaa duwwaadhaan itoo hin ta'in akkaataa walitti dhufeenya social being nama jechuun nama waliin jiraatudha miti. Kanaaf sanaaf maatiidhaaf mirkaneessuu isaaniifillee waan qophaa'e sana beeksisuu qabna jechuudha. Kanaaf as keessatti waan tuqee darbuu barbaadu tokko keessumaati naannoo keessatti sochoonu keessatti waa'ee afaanii mudannoon waan humna keenya ol ta'an keessaa tokko waa'ee afaanii. Afaan ittiin nama bira geenyu akkaataa ittiin namoota yaada keenya ibsannu sadarkaa hubannoo isaanii barnoota isaanii nurraa waa tokko fudhachuu danda'u isa jedhu. Kabiraan immoo waan addaa kan ta'an immoo keessumaa waa'ee kanaa yeroo waa'ee faana bu'iinsa kana yeroo yaadnu yeroo hundumaa qaama uummata keessaa immoo addaan ba'anii rakkina adda addaatiin miidhamuu danda'a. Namoota iddoo bultii hin qabne ta'uu danda'u, hojiin isaanii hojii guyyuu ta'uu danda'a. Namoota iddoo biraatii dhufanii nu bira jiraatan sirriitti uummanni nu simatanii warra yaanne warra of sodaatan ta'uu danda'a. Hojiidhaaf kan dhufan ta'uu danda'a. Warra kabiraas ta'uu danda'a. Kanaaf warra kanas yaada keessa galchine uummatatu hojii kanaa hojii keenyadha jedha. Keessumaati
walii ta'uun gamtaa uummatanii yaada walirraa fudhatanii obbo Gammachuudhaaf maal barbaachisaa, obbo Dabalaadhaaf maal barbaachisaa, maatiinsaa maaltu tanqataa, maal nurraa barbaadu isa jedhu sana mirkaneessuufi qabnaa jechuudha. Nama yaada namaa fudhachuu qabnaa jechuudha. Kanuma keenya itti muduwaatu hin ta'in yaada namootaas hubachuun gaariidha. Kan biraan immoo waa'ee fayyaa hunduma keenyaati. Ani siin yoo sirraa fagaadhee deeme malee fayyaa kee eeguu hin danda'u. Atis yoo narraa fagaattee deemte malee fayyaa koo eeguu hin dandeessu. Kanaafi kun kan waliigalaati jechuudha. Yeroo nama tokko eegnu, maatii tokko eegnu, naannoo tokko yeroo eegnu common goodedha faranjiin kana. Kanuma waliigalaa kanuma hunduma keenyaati hojiin hojjetaa jirru kun. Malee abaluuf hojjennaa, isa sanaaf hojjennaa, isa kanaaf hin hojjennu waan jennu miti. Hunduma keenyaaf waan hojjetamudha. Kana dhagaa. Na isa dhuma qabxiin baay'ee barbaachisaa ta'e haalli fayyaa kootii yoo ani fedhe duwwaadha kan inni sitti himamuu qabu. Haalli fayyaa kootii maatii kootti himamuu danda'a. Haalli fayyaa kootii nama itti dhiyaatu, nama dhibbeentaa koo ta'e yookaan immoo hiriyaa koo ta'e nama ni barbaadu duwwaatti. Kanaaf icciitii waa'ee fayyaa namaa abaluu kanaatti irratti argame, abaluu akkas ta'eera, abaluu kunoo kana keessa galeera jedhanii waa'ee icciitii namaa eeguu dhiisuun tokkoffaa uummataaf kanumti iddoo guddaa kennamuu qabu icciitii eeguudha. Waa'ee nama tokko, waa'ee maatii tokko, waa'ee naannoo tokko icciitii yeroo jennu ogeessonni fayyaa icciitii tokko nama waa'ee fayyaa haala fayyaa isaanii beekuun dirqama. Garuu dabarsinee warra kaaniif dhimma fayyaatii ala waa biraa waa'ee nama haasa'uu hin dandeenye jechuudha. Kanaafuu ga'ee kan qabanii inni jalqabaa uummataan hojjetaniitu egaa warra contact tracing hojjetanii gareen jiru. Garee sana duukas immoo haalli dhimmoota nageenyaa wajjin wal qabatanii poolisoonni illee wajjin jiru. Akkasumas konkolaataa baay'eedha kan irratti hirmaatu. Uummanni keenya immoo sana ni sodaata tokkoffaa. Lammaffaa haala biraatti hiikuu jira. Experiencein biyya alaa. Muuxannoon biyya alaa maal fakkaata? Haalli itti contact tracingin hojjetamu. Akkasumas kan biyya keenya kan biyya kan biraarraa addaa'u isarratti meetu ibsan fudhatanii. Tariigaa kanarratti ani waan inni garaa guutuudhaan uummanni fudhachuu qaba jedhee yaadu tokko maa inni ogeessi fayyaa kakaadhaan kan inni ogummaa kanatti galee. Kakaadhaan hojii kanatti galee adda dureedhaan kana hojjechuudhaaf kan inni uummata keessatti walii galtee uummate socho'u. Garuu ogeessi fayyaa qobaasaa kan inni hin hojjenne immoo jira. Maa inni dhukkubi kun haaraa waan ta'eef yeroo busaan qabamuu busaadhaan qabamanii TB'dhaan qabamanii dhukkuboota biraatii yeroo qabanii amma namatti attentionii namaa kan harkisu hin jiru. Garuu amma ambulaansiin akka konkolaataan biraa karaa gadhiisuuf sagalee dhageessisaadha magaalaa keessa kan inni deemu. Iddoo biraa yeroo deemus akkasuma sagalee dhageessisaa deema. Kun egaa waanuma baramedha. Tarii sagaleen kun yoo uummata jeeqa ta'e yoo inni akka gaariitti fudhatu ta'e waan adda ta'e kanuma dhaga. Ambulaansiidhaan fuudhanii deemuu jechuun namni sun iddoo inni itti tajaajilamu geessudha. Tarii seenaa keessatti duubatti deebinee waa'ee namoota addaan baasanii iddoo tokko kaa'u kana ila bara waraana addunyaa lammaffaa namoonni biyya Ameerikaa irraatii, biyya adda addaatii, biyya Ingiliziitii ba'anii galaana gurguddaa ce'anii dooniidhaan ce'anii biyyoota biraatii waraanaa turanii waraanni sun erga raawwatee booda garuu biyyoota deeman sanatti maalti isaan mudate dhukkuba busaatu isaan mudate. Dhukkubi busaa kun immoo amma biyya keenya keessa illee jira vaayirasii kan jedhamu tiruu keenya irra deemee kan ture. Dhukkubi kun guyyaa 14 yoo wallaanamne malee kuukiinsaa qaama keenya keessaa hin badu. Amma guyyaa 14 maaliif ta'ee yeroo jennu isaanii Awurooppaadhaa kaanii yookaan Ameerikaa ga'uudhaaf guyyaa 14 fudhata ture dooniidhaaf. Kanaaf amma markaba irraa bu'anitti guyyaa 14 qoricha kan fudhachaa turan. Ammallee nu dhukkuba kanaaf guyyaa 14 kan nu qoricha kana laan. Guyyaan 14 kun maa'inni isa jedhu maaliif akkas dheerate yookaan hin gabaabbate kan jedhu gaaffii kan qabu. Kanaaf uummanni waan hubachuu qabu ila amantummaadhaan warra ogeessa fayyaa kanarratti bobba'anii ofii isaanii saaxilamanii isin gargaaruuf nu gargaaruuf warra ba'an kana warri wajjin deemanii ila namoota garmalee dhukkuba kana
hubatanii atoomsa hin kennine yookaan immoo dhimma kana hin deeggarree garmalee makiinaan miidhamuu danda'a. Namoonni waan adda addaa irratti gahuu danda'a. Takka takka amma inni ilaalla. Namoonni konkolaataan kun mandara tokko keessa galee yeroo inni maatii tokko keessaati nama fuudhee deemu namoonni haala gaarii hin hubanne jiru. Halkan fa'aa dhufanii yeroo fuudhantu jira. Namoonni makiinaa kana irra miidhaa geessisuuf yaadii godhan akka dhageenyutti. Kanaafi haalli ogeessi fayyaa akkuma kakaadhaan hojjetu ani akka namanutti tokkoon keenya akka manutti haala nageenyaa irratti warri bobba'an nana mana kakaa qabu isaanis uummata kanaaf waadaa galaniiti. Kana ala kan hojjetamu yoo jiraate ani iddoo kanatti ibsuus hin danda'u yaaduus hin barbaadu. Warri nageenyaaf deemanii namoota hayyee jedhanii uummata keessaati addaan ba'uu yoo barbaadame wallaanamuu yoo barbaadame hayyee warra hin jenne akka isaan atoomsa kennaniif. By the way seerri hin deeggera kana. Seerri kana deeggeru nam tokko dhukkuba qabaatee gara mana wallaansaa deemee hin wallaanamu taanaan namni sun itti gaafatamaadha. Yookaan immoo namni dhukkuba kanaaf saaxilame tokko waan ogeessi fayyaa seerri lafa kaa'e seeraan waan hojjetamu jechuudha. Namni atoomsine seeraan iddoon itti gaafatamuuti jira. Qabxiitu jira kan ittiin gaafatamu seera keessatti tuqamee jira. Kanaafi isa kanaafi haala naannoo keessa jiru irratti kan hundaa'u warri nageenya biyya keenya duwwaa miti biyya biraattis jira. Biyyi biraas akkuma kanaan fayyadamu. Akkuma dura lafa kaa'e wanti kun seeraan kan deeggaramu addunyaanis kan beeku garuu garmalee yoo humna keenya fayyadamne obsa uummataaf ibsa laachuu irratti fookas goone waan kana uummanni akka inni walii galteen fedhiin hojjetu gochuudha. Seerri addunyaallee kan inni deeggaru namni fedhii isaatiin wanta kana akka inni tumsudha. Kanaaf uummata wajjin hojjenna kan hojjennu. Akka namni fedhiidhaan hojjetuuf immoo kan godhu hidhannoon odeeffannoon ulaanneef maayin. Tokko lama sadii jennee uummata kanaaf maal ibsine akkamitti hubataa jira. Hubannoo uummataa cimsuutu haala nageenyaa warri nageenya irratti bobba'anii hojii hojjetanii haala isaan ittiin of qopheessanii ogeessa fayyaa wajjin qalbiin isaanii tokko ta'ee socho'u sana irratti hojjechuu barbaachisa. Baay'een isin galateeffadha. Egaa gara dhumaatti fidaa jirra. Dhumarratti uummanni keenya egaa gara yaalaa deemu mana yaalaa dhaqanii achitti yaalamu vaayirasiin kun irratti yoo argame irratti akkasuma wantoonni gaariin mul'ataa hin jirani namoonni saampilii yookaan immoo saamuda kennanii saamudi isaanii suni gaafa inni vaayirasii kana qabaachuu isaa beekamu kottaa yookaan immoo dhaqanii fuudhuuf gaafa jedhanii bilbila cufatanii baduun gara mana yaalaa dhaquu dhiisuun akkasumas immoo mallattooleen garaagaraa irratti argamanii saamuda kennuu dhiisuun wantoonni akkasii jiru. Isaan kanaafi gorsa maalii laattu walumaa galatti gorsi isin uummata keenyaaf qabdan maal ta'a? Egaa gorsa jettee ani uummata caalaa beekee miti kanani gorsa kennamu. Waan nu badhe tokko maatii koof waan hin gochaa jiru naannoon jiraadhutti waan namni narraa arguu barbaadu tokko iddoo kanatti kan hin qooduu barbaadu. Maaliif dhukkubni kun haaraadha. Ogeessi fayyaas ammuma hubatee amma dubbisee amma dhimma kanaaf iddoo kenne irratti hundaa'a. Ani itti sati jettetti darbii waan jechuu barbaadu tokkoffaa kontaaktii yookaan tuttuqqaa kana sirriitti addaan baasnee irraa eenyu fayyisaan jennu kana addaan baasnee beeku. Lammaffaan immoo isaan sirriitti hubachiifnee irraa hubannoo argataniiru. Inni dhumaa akkamittiin immoo utubaa jirra wanta kana dhumarratti. Namni iddoo sana yeroo baqatu haala kana yeroo baqatu maaltu sammuu isaa keessa deddeebi'aa jira isa jedhu sana nuuma ogeessa fayyaatu namootuma hojii kana irratti bobba'ee jirutu of gaafata isa kana. Maaliif uummanni kun waan nu jennudha kan inni raawwachuu qabu waan nu jennudha kan inni hordofuu qabu. Biyyoota adda addaa jalqabaa dhimma kanaa fi dursa kenna keessaati amma kan nu tuquu dandeenyu jiru. Keeziin jalqabaa Chaayinaa keessatti yeroo argamu warri Veetinaam maal godhan tootaalii tiraanspoortii karaa qilleensaa karaa lafaa hundumaa cufanii maal jedhanii tarkaanfii fudhatanii amma waa'ee isaanii namni yeroo baay'ee dubbatu. Garuu wal dhaga'anii hojiirra oolchanii waan jedhamu hundumaa baay'ee dhukkubni kun durillee taanaanii namoonni yeroo isaan itti manatti of murteessanii dabarsantu jira. Seenaa isaatu fagoo ta'ee umuriin namaa 100 ol ta'uu baateetu hubachuu dadhabne malee ani uummanni ammayyuu taanaan nu dhaga'a.
abdiin ani qabu. Garuu akkamittiin itti haasofne, akkamittiin dhimma kanatti himne, waan dubbannuuf waan raawwataa jiru wal fakkaataa isa jedhu sana deebisnee of ilaallee qorannee uummata keessaatii haala haaraa uumamu tokko kan dafee fudhatu jira, kan sutadhee fudhatu jira, tootaalii kan hin fudhanne jira. Kanaaf uummanni akka kanaatiin tajaajila kanaaf of qopheessuu didu tokkoffaa of miidhee jalqaba irratti jiraachuu qaba. Namni hundumtuu jiraachuu barbaada. Lammaffaa immoo maatii isaa miidha, namoota jaallatu dhaba, saba isaa miidha jechuudha. Kanaaf ani kanarratti bifa ittiin namatti ibsuu dandeenyu hundumaa yoo barbaachisaa ta'e namni bobba'ee kanarratti waan bifa duulaatiinis ta'e uummata keenya hubannoo isaa cimsuurraan ala kabiraa kan gochuu dandeenyu jira dheeyyaadhu. Kana dhagaa hubannoo dabaluudha. Hubannoo cimsuu. Dhukkubichi immoo kan ittiin ofirraa ittisanii qorichis kan ta'e ofirraa ittisuu. Qoricha biraan qabu, talaallii biraan qabu ofirraa ittisuu. Namni qabame immoo gara mana wallaansaa deemee tajaajila bukkeetti kennamu. Miidhaan guddaan akka hin geenye tajaajila sana argatee ofiisaas maatiisaas bifa ittiin oolchuu ilaaluudha. Kanaaf namni immoo miidhaa guddaarra gahu xiqqoo akka ta'e hubachuu qaba. Isaanis immoo yoo turanii dhimma kana ibsanii kan itti cimuu danda'u. Kanaaf bifa kanaan itti ilaalle gaarii natti fakkaata. Waa'ee ogeessa hawaasummaa irratti, ogeessa hawaasummaa fayyaa hawaasummaa irratti kan hin dubbachuu barbaadu. Dhukkubi kun biyya keenya keessa galeera, uummata keenya keessa galeera. Iddoon inni ga'ee jira. Iddoon inni ga'e kana warri jiru hundumtuu jechuudha. Ani yeroo hundumaa waan inni abdadhu tokko maa inni uummanni iddoo ta'e irra ga'ee haala dhukkuba kanaa hubateera. Garuu akkaataa inni itti hubate kana hundumti keenyatti hin tallee iddoo inni itti qajeeluu qabu qajeeshaa deemuu qabna. Iddoo inni itti jallatee warri tarkaanfii fudhannus iddoo kamitti of qajeeshaa dhimma kana fiixaan baa'umsarra geessifna isa jedhu irratti hojjechuu qabna. Haalli dhukkubni kun ittiin dabalaa deemu sodaatuun ta'in of eeggannoo keenya akka inni dabalu irratti ituu xiyyeeffannee hojjenne. Kanaaf namoota tuttuqqaa qaban barbaadu jechuun yakkamaa yookaan immoo nama mana hidhaa galuu miti. Nama wallaansa deemee argatu ta'uusaa. Wallaansa argatee immoo namni fayyaa jiru kunoo lakkoofsa isaa dhukkubsatee duwwaatuun ta'in namni fayyee yookaan immoo dhukkuba kana dandamatee ba'aa jiru jira. Lakkoofsa sanas ilaaluun gaariidha. Lakkoofsa kana ilaaluun gaariidha. Lakkoofsi kan nu sodaachisu, kan nu dhiphisu tun ta'in caalaa nutti dhiyaachaa deemuusaa. Caalaa nu bira gahaa deemuusaa. Baay'ee waan tokko lafa kaa'uu qabna. Ani har'a yoo dhukkubni kun na qabee har'a miti kanan yaaduu qabu. Dursinee irratti qophaa'uu qabna. Waa'ee maatii keenyaa ta'u, waa'ee mataa keenyaa wanta dhufu sanaa fi akkamitti of qopheessinee jirra isa jedhu sanarratti yeroo fudhachuu qaba uummanni keenya. Yeroo laachuu fi qabna wanta kana. Hojii biraa dhiisnee amma manatti gallee jirra miti. Kanarratti yaadnee yoo kun kana ta'ee kana goona yoo rakkinni akkasii dhufee kanatu ta'a isa jedhu karoora keenya bifa tartiiba qabu lafa kaa'uu qaba. Karaa hawaasummaatiin ta'uu danda'a, karaa ikoonomiitiin ta'uu danda'a, karaa adda addaatiin isa kana uummanni keenya wal gargaaraa jira, wal gargaarsa adda addaatiin wal bukkee dhaabachaa jira. Yeroon kun gara gannaatti deemna. Yeroo gannaa immoo wanti nyaatan, wanti tajaajila adda addaa hanqataa deema. Isa kanarrattis uummanni keenya waan isa mudatu ilaalaa deemuu qabna. Yeroo qonnaati fuula keenya dura jira. Isa kanarratti maaltu qophaa'amaa jira isa jedhu waan qabnurraati akkamitti akka wal gargaaruu dandeenyu. Namnis immoo waa'ee dhukkuba kana akka alagaa waan nam tokko waan dadhabina qabuuf waan isa qabeetti itun ta'in sochii hawaasummaa inni qaburraa yookaan nama tajaajiluu fi yookaan immoo maatii isaa tajaajiluuf sochii godhe keessattidha kan dhukkubni isa qabu malee abaluun gadi ta'ee abaluu baay'ee nama yakkamaa ta'ee amantii isaatti dadhabaa ta'ee jennee fudhachuu hin qabnu kana dhagaa kanani jechuu barbaadu ituu uummata keenyaaf ammayyuu odeeffannoo dabarsinu garuu tu cimsaa deemne caalaa gadi buune immoo mandara keessa deemne odeeffannoo kana dabarsuu dandeenye. Miidiyaan amma fayyadamaa jirru kun namoota miidiyaa akkasittiin kallattiidhaan ilaalamuu danda'udha. Isa kaaniif immoo akkamittiin dabarsina isa jedhu hundumti keenya irratti yaaduu qaba. Galatoomaa ulfaadha.
Egaan daawwattoota keenya Dr. Addunyaa Wayyeessaa wajjin turtiin goone asuma irratti goolabamaa gorsa gurguddaa akkasiin argattan abdii guddaan qaba. Egaa gorsa arganne kana hojiitti akka hiiknu akkasumas immoo of eeggannoon keenya daran cimuu akka inni qabu isiniif hima. Namoonni tuttuqqii qaban akkasumas immoo namoonni dhibee kanaan qabaman uummata keessa taa'uu dhiisanii lafa yaala isaaniif qophaa'etti darbanii namni kan biraan akka hin qabamne keessumaa namoonni nun jaallannu namoonni nun baay'ee itti dhiyaannu akka isaan hin qabamnee fi isaaniif eeggannoo akka goonu isiniin jechaa sagantaa keenya har'aa asumarratti xumurraa guddaa isin galateeffannaa waan nu daawwattanii fi galata qabdu nagaatti.